Ashama kabajamtota Dawatota YouTube channel kiyya bakka jirtan maraatti nagaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obbolota koo nagaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u. Hunduma keessaniif bakka jirtanitti nagaan hunda caala waan ta'eef durseen nagaan isiniif haa baay'atu jecha arra waan tokko isiniif qabadhee dhufeera. Garuu dursaa channel kanaaf ara warri taatan subscribe, like, comment gochudhaan yaada keessan na eruudhaan na jajjabeessaa na cina dhaabbadhaa isiniin jechuun barbaada. Akkasin na jajjabeessitan nan barbaada. Guyyaarraa waan tokko isinii qabadhee dhufe jechuudha. Wanti isinii qabadhee dhufes immoo Rajji yookiin immoo waangelaawii addisu akka yeroo darbe nu tajaajilaa turre hundi keenya hin beekna. Anas na tajaajilee nan beeka. Obboleti tokko sin fudha jedheni birri 40 irraa nyaatee bade jechuudha. Ishiin gara koo dhuftee natti matteetti. Warri channel kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan gara yaada kiyyaatti darbachuudha. Obboleessi kun kanii inni akkamitti akka irraa nyaatee akkamitti tooftaa kamiitiin maallaqa ishirraa fudhatee irraa nyaatee jechuudha. Sin fudha jedheni jechuudha. Sin fudha abbaa manaa kee yookiin immoo haadha manaa koo naa taata abbaa manaa keensi ta'a akkuma haadha keenyaattiin si fudha jedheni gaafa jaarsummaa ergeera. Jaarsummaa ergees immoo sargiis yaatee ture jechuudha. Sargi isaan irratti garuu inni waan barbaade faayidaadhaaf dhufe waan ta'eef jechuudha. Faayidaa waan dhufeefi faayidaa sana yeroo argatutti birri suutuma suuta jedhee irraa fuudhaa ture jechuudha. Mee afaanuma ishirraa dhageenyu yookiin immoo barsiisanii barsiisu macaafa qulqulluu keessaa akkamitti akka inni barsiisu haala adda ta'een barsiisaa garuu iddoo sanatti akka hin argamne mee waluma keenyaan ilaallu dhiifama akka itti dhiyeessu sirriyyuu ta'uu baatu haaraa waan hin ta'eef gara fuulduraatti nan sirreessaa waan hin sirreessuun qabu natti hima nan sirreessaa jechuudha. Mee garuma sanatti darbinu wanti isin hubachiisuu qabu dura sagaleen kun yookiin immoo Facebook irratti gadhiifamee ture garuu callisanii magadhisanii masaaxilanii macallisan malee mucaan kun maallaqa kan shiinti kan nyaatamte ishiin homaan qabdu biyya galtee turte Saawudii turte waggaa dheeraadhaaf jechuudha. Saawudiyaa turtu iyyuu malee jechuudha. Saawudii turte dhiifama Saawudii turte waggaa dheeraadhaaf Saawudii turteetu galte jechuudha. Galteetu maallaqa ishii ati ishee sindu'anii obboleessi ishee sindu'e gaddarra turte. Gaddarra too jirtu namichi kun caqacaqa ture sin fudha jedheni jechuudha. Tuma biyya harabaa jirtu caqacaqa didaa turte jechuudha. Isa booda ishi jettee bakka walii fuudhuudhaaf murteessan jechuudha. Isa booda irraa birri ishi nyaate. Ishiin immoo birri hin qabdu birri eenyu kennite birri namaatti kennite itti fuute jechuudha. Maaliif gaa'ela dhaabbadhatteetu jechuudha. Warri shawwadaman akkanattiin gowwoomfaman baay'een isaanii jiru waan ta'eef yaada gadheen barreessinaa fi obboleettiin kun inni ilaaltiin daawwatte waan ta'eef jechuudha. Sammuu ishee eeggataatuma anillee ishee dubbisee na dubbisteetti jechuudha. Mee walumaan waa dhaggeeffannu waliin ilaallu jechuudha. Qabeenya argachuu barbaadu sagaleen waaqayyoodha. Namni qabeenya karaa inni ittiin argatu kallattii tokkitti lafa kaa'a. Seera Uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 17 dhannee yoo ilaalle hojjetee namni akka argatu dafqee gatii dafqa isaati akka nyaatu ilaala suutana hordofa amee akka inni argatu sagaleen waaqayyoo lafa kaa'a. Seera Uumamaa boqonnaa 20 dhannee yoo ilaalle waan tokko haasaa sagaleen waaqayyoodha. Guyyaa 6 hojii keessan hojjedhaa torbaffaa immoo sanbata koo eegaa jedheetu namni hojjetee dafqee qabeenyaa akka argatutu sagaleen waaqayyoodha lafa kaa'a. Phaawulos immoo ergaasaa warra Tasalonqeetiif gaafa barreessu namni hojii hin hojjenne biddeen hin nyaatinii jedha. Inni maddumaan baasee
isinin dubbisa Tasalonqee sadwa Tasalonqee lammaffaa dhiifama boqonnaa 3 lakkoofsa 10 akka jedhu yommuun isin bira tureyyuu namni hojii hojjechuu hin barbaanne midhaanis hin nyaatin jennee isin abboomneerraa jedha. Namni maal hin goone namni hojii hin hojjenne midhaanis akka hin nyaanne jennee isin abboomneerraa jedha. Kanaaf namni hojjechuu akka qabu seera waa boqonnaa 3:9 irratti isin arganna. Hojjechuu akka qabu dafqee jiraachuu akka qabu dhama'ee waan tokko argachuu akka qabutu sagaleen Waaqayyoodhaa nu abbooma. Yeroo ammaa garuu kan arginu faallaa isa kanaati. Faallaa isa Waaqayyo abboomu kanaati. Namni qabeenya argachuudhaaf wantoota adda addaa godha. Inni waajjira keessa taa'u, inni qonnaa qotu baadiyyaa irraa akkuma kana saayitii hojii adda addaarra kan jiru namni qabeenya argachuudhaaf yaalii garaa garaa gaggeessaa jira. Batalai gama dargaggootaatiin yoo ilaalle kun waan baay'ee arguu dandeenya, waan baay'ees hubachuu dandeenya. Garuu isa kanaan Waaqayyo immoo hin morma. Karaa hin taaneen namni qabeenya argate dafqa namaatiin akka bulu, qabeenya namaa saamee dafqa namaa fudhatee akka inni ittiin jiraatu sagaleen Waaqayyoodhaa hin morma. Ermiyaas boqonnaa 22 lakkoofsa 13 yoo ilaalle yaa isa dafqa namaatiin mana kee ijaarrattu siif wayyoo jedha. Hin morma. Anbaaqoom immoo boqonnaa 2 irratti waa'ee mana jallinaan ijaaramee dubbateera. Girgiddaan hin iyyaadha, mukti isaa immoo iyya dabarsaa jedha. Jallinaan waan ijaarameef jechuudha. Yeroo ammaa kana waan adda addaa gochuudhaanitu dhaloonni dafqa namaa fudhatanii itti fayyadamaa jiru. Isaan keessaa tokko gama dargaggootaatiin yoo ilaalle batalai dargaggeessi bara keenya dargaggeettiin bara keenya kallattii gaa'elaatiinitu qabeenya barbaadu. Isee kanan dubbadde tuqaa 3 keessaa tokko isinitti maan jira. Gama gaa'elaatiin. Gaa'elli yeroo amma nuti keessa jirru daldala fakkaata. Obboleessi tokko yeroo barsiisu viisirii jedhee ilaale waan 3 qabdi isheen waan 3 qabaa inni jedhu. Viisirii jechuun viillaa Volvo viizaadha. Viillaan mana gaariidha. Volvoon konkolaataa gaariidha. Viizaan immoo carraa biyya biraa kan namaaf kennuudha. Isa kanan qabdu taanaan hin fuudhu jedhuedha. Kan nama dhibu keessaa akkuma sila dubbadde qabeenya amma namni jirutti nama wajjiniin tura. Isa booda nama duukaan darbu. Jaalalli garuu hafee jiraataa jedha sagaleen Waaqayyoodha. Obboleettii obboleessa golaan jaalalli maal ta'a hafee jiraata jedha. Yeroo ammaa kana batalai biyyoota alaa keessa kan jirtan namoonni baay'een hin beektu jedhee yaada. Waan isin gola namaa keessa gugguuftanii hojjettaniif biyya adda addaa keessa dhamaatanii waan isin bultaniif maqaanuma isiniif hin malleen isin waamanii harka keessan qullaatti kallattii gaa'elaa fakkeessanii qullaatti kan isin hambisaa jiran jiru. Sagaleen Waaqayyoo garuu gaa'ela kan godhu jaalalaa jedha. Jaalalliin jiru yoo ta'e manni dhaabbatee itti fufu. Jaalalliin jiru yoo ta'e jireenyi namaa walii wajjiniin itti fufuu hin danda'u. Obboleessa tokko obboleettiin tokko walii wajjiniin akka isaan mana tokko keessa jiraatan kan godhu qarshii miti. Konkolaataa miti. Jaalala. Kanaaf kallattii gaa'elaatiin qabanii dhaloonni yeroo hammaa kana keessa qabeenya barbaadan jiru. Boleessa koo, boleettii koo kana keessa jirta yoo ta'e dafii kana keessaa ba'i. Si eebbisa Waaqayyo. Macaafa faarfannaa boqonnaa 33 lakkoofsa 18 dhannee ilaalle iji Waaqayyoodhaa gara warra qajeelotaa ilaalaa jiru. Maatiyoos keessatti tola dhukkubsataa fayyisaa, tola namaaf kadhadhaa, tola seexana baasaa, tola dhaloota gargaaraa, tola dhaloota jijjiiraa jedha. Yeroo ammaa kana garuu gatii ta'eera. Iskeel boqonnaa 13 lakkoofsa 19 irratti waan tokko dubbata raajota irratti. Garbuu kaballaa tokko buddeena gurshaa tokkoof jettanii jira. Sobaraachan. Nama Waaqayyo ajjeesuu barbaaduun hin jiraattaa jettu. Nama Waaqayyo immoo akka inni jiraatu barbaaduun immoo hin duuta
gaafa dubbatu akkuma kana qabeenyatti dargachuu irraa kan ta'e waan hin nageenya dhaga'eera waan hin agarre moo argeera jedhanii akka bara Hisqeel waan hamaa waan meeqa kan hojjetan dhaloota baay'eetu jira. Dogoggorsitoonni baay'een kaaniiru irraa of eeggadhaa. Phaawulos ergaa isaa warra Qorontosiif gaafa barreessu lo'anii dhufanii nu gidduu galanii jedha. Barsiisonni sobdudha. Akkuma kana jireenya mataa isaanii mana mataa isaanii haala isaanii fooyyeffachuudhaaf jedhanii waan isaanitti tole dubbatanii horii keessa akkan isin harkaa qisaasesaa jiran baay'eetu jiru. Irratti dammaqaa, irratti ka'aa, abshaalota ta'a. Maaliif yoo jenne dogoggorsitoonni akkasii biyya kana keessatti akkuma addunyaa kanaatti ka'aniiru. Baay'ee kan na dhiboodhaani. Waan irraatiif jedhanii waan barii kan dhaban jiraachuu isaaniiti. Inni kunis nuu galuu qaba, nuuf himuu qaba. Inni sadaffaan inni dhumaa kanan dubbadhu hojjechiisanii isa hojjechiifatan sana. Borosii galu naa godhudha. Amma kan olii gadi fiigiiti. Erga birriin godhedhaan akkasuma kumaaf dhibba shanii manni kiraa hin kaffala. Ijoolleen ammoo birrii dhibbaaf shantaman kaffalaaf kan ta'e tokko kuma tokkoof dhibba jaaf shantama jechuudha. Durgoo isaanii wajjiniin jechuudha. Isa booda birriin kumi tokko immoo asii baasee nan keessu biyyatti. Maaliif manatti galee buluun kun oolu waan ta'eef yajjaadha. Birrii kuma sadii naa ergi amma dhaggeeffatu laa shakki. Kuma sadii mana ergitee dhufee maalillee godhateetta yookiin kattitaa dhufee yookiin achi ol dhuftee bullee yookiin immoo ambootti dhufee si bira bulee hin darba. Bakka rakkinni hin jiru. Ambootti mana nu ga'utu hin taane. Shoo tokko bakkee wajjin hin bullee darba hin danda'amu. Hin danda'ama rakkinni hin jiru. Bakka kanaafuu amma sa'aatii kana booda kan yoolii gadi fiigee isa seeraan irraa fuutuu laatti afaan ta'eef adeemaa waaqayyo lakkaan amma laqee manitti kaffalatee maal ganama jedhee waan hundumaa fixattee arrimaan kamidhamni. Har'a kamidhee. Akkan dafnoo galgala finfinnee galee bulutti amma ka'eetee hundinii naa godhi dhaqiisi. Itti bakka na yaala. Na yaala miti kii marakkata. Na yaala kamaanan godhade. Otoo waan akka duraa buukii korra jiraate murteesseen amma si erga jedheen deemee si erga miti. Waan qabatamaa waan ta'eef. Ani sama ta'e iddoo kana keessoo ligattan garaasatu nanaaf waan qaba. Otoo amma akka durii buukii korra jiraate ani dhugaa dhaqee nan galcha jedheen innasuma galcha miti qo'imee na yaala. Maka nama bitee walii amma sinee sagaala amma. Fuudhaan jedhee amma kana. Gaafa fuudhu kaa'anii irra ciisu bakka buuna dhaqee buunaa fi dhiira qolqaban jedha. Karaara ta'uu mi'a keessa. Waan jingiroo fudhattee. Yeroo fudhatu yookiin goda fudhatu. Otoo karaamee mukee fe'attee deemtee iyyuu sila ta'e. Maal mi'a deemu jechuudha waan tokko harkaan qabu mana mi'a amma kana fuudhu maalan godhadee amma ganaa isa kana. Ganaa waliin marii lafa marii mana jira amma dura ilaalee. Injaarotti walii galee. Har'ammoo naannaa gaafatan kaaru gabaan man jedhu nan dhabe barumsa gaa'ilaa sadhattee namicha gaafatte. Warri faana barattan jedhanii isaan bakka torbee kanan eegaluu jedhee Rajjiin abbabee na gaafate. Jennaan qo'aasatti bilbileetan sinitti maan jedheen. Saasoo rakkoon waan tokko godhan akka gootu. Wanticha roobii ta'ee nyaatudha waan nuti qophaa'u. Mindaatuma fi waan hin ta'in itti eegaltee. Jechuun jiru kumaan turii gabe. Ati madaaniitiin hin gurgurtamiti? Kan itti laaf kennamutu jira jechuudha. Dubartiin jira akka namni jirii dabalaa keessa kamuu dandeessa. Kan inni hin dandeenye jireenya jira irraa gadi duwwaadha. Taadaa muuxannoo keessin agarsiifannee rebbee talubsitaalis hojjedhan jenneen yeroo tokkotti. Achi yomaa barreeffama fudhatteen baane? Rebbee talubsitaali. Ani beekan nani Saudi Arabiyaa jiru achi si beeta lubsitaani. Waggaan kun ati maa dookimentii keetiin hin dorgomne koyi. Dookimentii dhumaami. Amma fudhattamii isa jalaa qabame. Qabana dookimentiin halkan foorjii dhiyootti si fakkii dandeessaa beekamni eegisatti.
Maal dokumenti? Dokumenti mo jiru ki wajah jamara. Shere mo ki sasri mo ki shere amat tamarera sakta tamarera kinera. Manera miti. Kinera mo dia jumlana jere. Ani mo inde kare ka shikina rugara wani tingomba ko wani ja. Gorgoro an tingni mo ko wani ko yobar ka rugawa jumlana. Ri to ko ki tamarera gara. So jaga mi zamane wani la ka shikinde Waka jirama ni patini ti. Ani simoni nagashete na birangenye. Waka ni pati malu mafugufta jira. Tera jabada irra gai kai tikaba tol dashe nargat. Ani mewanan jedhen na fakafaltu minka. Tera kefattu. Kami ni yo tola fitachu barbade de mar tamini. Ani dimman de mu kan kabane sibira. Ani dimman sine du. Amma kararam montu kungartu pattu kola bamu. Umura muni karara de ma fatta akulola. Nando kilometer de peto ko de manjira si kali. Tera si kai na besa. Furachu barbade mini ani farina sinjeru kambara adi dubbisa fokkoraz isa addisu mune keetin si fokkore ani ma cufatte bidbila sinjede mane qarshii karas na fa kaffaltu jede mi sitimera mini kulkulashan mal kula kujan engana kan galtu gaba maksan yogal dara kefat maksan yola kan shengal to wata ralen jirati enni jo jetti digale urli di bi ni kunno dan bisela ki dan bisela makkan yesus ni agra undi dala yo jetti isa mo yuni nana ga isa akka to na sitte mera bam besi makkan yesus ni agra undi urli di ni yo jetti aki ga fatta siyo ani me wantini shi ga fadu qarashin sibare miti qarashin bare ba qarako she bare kara makeni shi bare kara keni shi bare miti ati jechada hilma na mawa qayo na mabifasati ni no fatini shi atta singere mandara ke de mani sineru mani purani ani me aga to ko ole gari me se bare zanya babala sinar kata ilawi to ko sitimon malam gode shitmade malam barre kai ani binne gale de nani kuyala ma binne de zambo to dira mo peta nana ke fati agale gare mogaban kardi ko to senior gawane pushtere na bilbil sigale na ergi karu ma sigale erga ani sare akka season se ne atti to rajje kana enyo sigale apulina ma to sajechi ti se jechum tam kuri ani nama sammu kamera de nama sammu kamjura de me malesa dubarti gale hettu malta ke hettu awada ke hettu sigale min nama na musa gudda kamu nama na mundu man dalda kamu gado puse makina sa abe kana ratti gai matina mana rade mu enyo shen tada malam jede barre ko baba ko tette ake mari tani ma inda gana mana na kana ka to tette da beta enyo jo len mana ko tette singalini mana ko imni ergalette jo le giddu ani akkana ma gudda tere nama gudda ra singare ne ani umuri ani kamud ani oji da nama gudda ra singare ni dubarti kana wato wal sibire tinno mana sene malan godere barre fa ga mana wanda majigu ka ba ko mana isa mari ka tani jiru betadi nama duka da no tere ne ta da kun maren te di ka ba duwa jetta jirta ji mal ka de rama din mata ko da balle tida dan ne mal ko ke dinar terka tilkin tar ba da mi aburi sun buya ka ka ba te ro da tembe to mana te te faye dem te jo le amma mana tere te wal shene tuda al makale ta gare man tira da wore tilki ko ila al kalma jere ba ka sai gare ne na tida wal atimma inda da da wore atiso he ko ba da ta tibe ta wa ga ne da ta tibe ta ko ko ma jero himgendo ta da tingira ta jirta himgendo atiso garo har ragu ya gota da jiwa jiro ole ga falo mo bila kana rabe ko da digira nan de sai gale bilbil da sai ta yi shakki da me ka to da me shakki kan duwa mo da bala amma kada da mutum na yara da nama murazo tin sai ne da shakki da ga ran ani mo anda ko da te fata ana dijo da murtutte da addisu ruta duba da amma ka ba da sa ma ka ba tin na tella la wal asbadiyat da wal da ma ka ba tin ani mo ina ne ne bisa da ta zirin jinne me ani ma fa walin ta ne sinje dalli ke fatima ne nan ne dalli ke fatte je amana jette je fute de bitte tuma bubbusta gize sagal mo me kan sitte gen yeron je de mo gal tun gatta de male tetta
mootummaa irrattis waldaa kiristaanaa irrattis cubbuuf jakkas cubbuu medikaal gowwoomsuu hatuu sobuu aca barbaadu cubbummaa ni beektaa fudhatanii nyaatanii hafuudha kaaduudha cubbuu nan deebisa jettee isa waldaa nan deebisa jettee na kakkachiiste kun waan akka falmi dhabee rakkachaa jira kan kan kee bichaa fida ta'uu kan naman ani kii bira dhaqaan jiru dhimma kootii fan deemaa jira siin jedha ishitti malee eenyutan bilbilee ankaleen mana kooti barsiisuu barbaanneef walun turani walun turani oma rakkina ga'u fayyuma miti nagaadha galata waaqayyo walun turani oma rakkina ga'u fayyuma miti nagaadha galata waaqayyo keessummaan galanii amma adiyoo bakkaana bidama ta'eedhaan reefuun gara manaan tollee dhiyaanaa dabalamu. Waldaa turtanii? Lakki maal man ture no? Akkasii. Anoo sirma wooma tokko waan san arguu barbaade waldaadhumatti isaa ta'uttuma ta'etti mee? Na wajjiniin immoo? Maal nagaadha miti? Nagaadhuma lakki. Malee ndinaadhaaf rakkina jira moo wanta? Laqamte jiru rakkinni ofuma qaamuma na haasa'uu barbaade iyyuu. Na wajjiniin haasa'uu barbaadde taana waa'ee madimmichaati walitti galu. Maali jechuun amma wanti na ilaallatu jiru wanti sin ilaallatu naa galeera jechuu yaaduma tokko malee sin ilaallatu sirrii. Waan amma karaa waldaa yoo ta'e lakka waan sin ilaallatu miti gorsuma wayiin barbaadanuyyu yoo waan na ilaallatu ta'e isuma waan karaa waldaa yoo ta'e waan dhuunfaa yoo ta'e malee waanuma dhuunfaati isuma waa'uma rakkinuma tokkotu jira isuma malee lakki waldaa waan godhamu takkuma nama waaqayyoo tokkotti immoo ishiin nama waaqayyooti waan tokko jijjiiree natti meera waan tokko illee miti waan gargaarsaafis illee miti waan tokko jira bakka bilbilaan haasa'uun barbaanneeyyu malee waan karaa keessanii rakkinaa miti yookiin waldaan akkas na gargaara waan akkasii miti. Na yooma waan dhuunfaatti na wajjin haasoftu ta'e malee amma wanti dhimmichi karaa keessi sirriidha. Lakki waa'ee kanaa miti lakki. Rakkinuma tokko ani hundaa'uun suma sagalee keetti gammadee ta'u waan tokko godhe rakkin egaa namni baay'ee ulfaata bara kana wanti isaayyuu hin beeku malee lakki yookiin akkas nu raawwadhaa waan tokko waan akkasiidhaa miti. Bakka isa taana ta'u gara keessi taanaan isaan ba'aniiru waan ta'eef. Baheera inni natti meera inni baheera eeyyuu. Isu bakka goigaa yeroo koolaalee kan torbee kanallee waan hin ture ta'u mini amma sanbata yoo ta'e malee. Bakka yoo ta'u baate sanbatu mallee dhufa. Garuma fuullee waldaattis haa ta'u garum qeettis haa ta'u. Nama waaqayyooti ishiin baay'ee waan hin naan jedhee fayyadoo sanatti ni ta'an hundaa'um sagalee keetti gammadeetan hin naati na gorsitu bakka tajaajiltoota warra durii nan jaaladhan illee booleetti hin baradhe kunoo mulu wangeelii hayoleetuma zooriyaa. Anna rakkina tokko kan Adees nan nagaa. Naa kanumaafi. Ishi bakka midhaamee daboleetti muree Ishi bakka. Dabolee ture. Anuu nan dabeen. Daboleetti natti mi bakka dhuftee na dura bultee maanti laaqatee galta. Ishi bakka namni waaqayyo mobaayessaa iddoo goggoorreetti wal sirreessinee illee waan baay'ee gochuu dandeenya. Ta'u bakka na dura bultee ma sanbata bultee bina taatee magaltaa definoo rakkoon qabu bakka. Ishi tola haadha obbo Eebbifan. Sawaalayyo. Nagaa fayyuun keessan miti. Nagaa gooftaa jaalatu waan sagaleen kee. Waan yoo Immoo sila waanumati naada wanta irratti dawalee jennaani. Deebisee waliin mari'attaniitu moo maanni rakkoo jiraa jedhee gaafattee naani yaada tokko naa kaase. Achuma ammoo naa dawalee matu dawalee sinee naan jedhee mana irratti dhufnaan isii dawalee. Lakka waayyuu maa bilbilaa waan saasa'uu miti.
Qamumaan baay'isa wanti isaa bilbilaan haasamuuf keeni. Jechuun egaa yooti haala inni nanneessu waan waayyuudhaa wajjiniin haadhuma hundinaa kanaaf jalleetu xinnoo madda babaanee turre malee waan nadheessu tokko iyyuu qabu inni hundumaayyuudhaa wajjin dubbata. Amma immoo ni xoomii qabaatti ni qabee ajamni qabu feetina jalaa ta'ee gara xoomii qabaatti jechuu qabee jennaanitu amma malee naan jettee jedhu. Lakkinnoo waan saallima qilleensarraan haasa'uun barbaanne gaafa duraatti qimtii tokko naan jedheeta waan baay'ee qoqopheessee anis akkuma saallee maazariin faazariin hin jirani garuu waan isaa dubbatame iyyuu waan baay'ee qoqopheessee deebi'eetummoo gaafa 8 jedhee namootatti iyyuu torbeettime jechaadha ammas immuunis wanti isaa garuu akkasitti odeessanii miti abbaan fardii Yesuus jira. Waan baay'eetu jira bilbilaan haasa'uun barbaanne. Jechuun maaliifan siin jedhee siigaa jireessa laayoo na deebisu gaggeeffaan jiru hundumaayyuu. Anumaasitti iyyuu kaamne miti inni garuu akka waan madde dafee dubbina oohan garuu yeroo baay'ee dhugaa waanan dhaabbattu waaqayyo waanan jaaladhu waan baay'ee argeera namoota waaqayyootiif jennaan itti siqee godhan irratti diraamaa hojjetu. Ammatti maaloo dhabeessaa? Maaloo dhabeessaati? Inni waan jiru hundumaayyuu naa wajjin haasa'eera. Amma tokko namnumti dhugaa dubbatu hin jiru simbooqo nama waaqayyoo yoo taate nama addisu dura baay'ee namara waggaa furedda wal barree garuu kaatana gaafateeyyuu nan dideeyyuu anuma hudaa koo nama dhoksu tokko faanallee akkasuma maatii fidee wal beeksisee ani bakka nama jabarbaru hin jaaladhu umurii koo keessatti dhugaadha sallee kanaaf anniisatu ana faana jiru ijoollee shawwayii gaggaafatee hoolotaayyuu mana bitatee ture bakka darbeen deebisiise marga sanallee jechaadha. Amma baay'ee isaanii nama waaqayyoo jechuun akka waaqaattan ilaalaa dhugaan booleetta namanis boolee ayooleet mazooriyaa ji'a 9 baradheeyyuu inji tokkotu gooftaan na fudhachiise. Addisummaa obboleessa koottan iyyuu ilaalaa yeroo baay'eeyyuu deebi'ee na gaafannaan iyyuu nan didee amma immoo bakka yookiin fedhuu waaqayyoo taalaa jedheen itti seene garuu waan baay'ee jira. Ana addisuu jechuun akka waaqaattan ilaalaa yoo waan baay'ee jira gaa namni mudoon dhabu kan mudoo hin qabne Kiristoos duwwaadha. Amma bilbilumaan haasa'uun feene. Amma maaltu fakkaatu beektaa jaallu? Ati amma rakkoon jiru naan jette keessi tola shakkee naan jette beeku. Ani qilleensumarraan haasa'uun barbaanne kana. Keessi tola shakkee jennaan asii gawwadhee sittiinsi gaggaafadhee atummootatti wanti kun hukumataa amma sababa kanaatu wanti kun feerkaataadhaan jedhu rakkoon isa booddeedhaan uumamu giddu isinitti rakkoo jabaadha maaliif jedhu karoora malee mana koo gadhiisee dhufee mana biraatti galu qoraan ta'a akka walaabessa giddu tokko lammaffaa waanuma nufi mafootii kanoota mana kiraa waan tokko fudhachuu danda'u waan tokko lama transportii jedhee maal jedhee fakkaatute. Ani naaman taksii koo gadi fudheen qabu kiiloomeetira 4 wanta ta'u miilaan deemee sagantaa tokko dhaqaa jira nama. Anamma nan yaada qoo iddoo sagantaa dhattu saaddisu maasiin kennaniimu. Tajaajilan nagaa jiran isheen. Hirmaachuun nagaa jirama. Maanu jiraatu tajaajilaa akka hin kadhattu hin dubbisu. Otoo rakkoo qabaadhe lakkoofsa nama eenyuyyuu siifan kennan ati maanaa kennuu dide kan paastarii keeti. Situ rakkoo qaba maallan baadhe mayyoon baadhe sumaafe qomtuu na keessa hin jiru rakkumaan qabu. Ani addisu kana obsa kootarra garaan kun cite dhugaa jechati naan jette irratti. Ani eenyumattuu bilbilaan na. Ani gooftaa ganeeraati waaqayyoon beektaa. Ani nan beeka. Yoo waaqa irratti sodaattuuti waan inni gaafatuuti waan ani. Ani amma maalan sin jedhe. Ani bakka qaamaan taa'ee haasa'ee namni sagalee dhumkeenyaa dhaga'uun jedhe. Anaa wajjin mana biraa. Si faana miti. Isaan simboonis yeroo lammaffaa ta'uu dandeessi ishiin ganaadha. Namni mattaafara du'aa badu birrichi biyya bishaanaadha. Dhugaadha kan na bobeessu addisu. Ani addisuun hafteedha jireenya isaa ofii isaatti kontiroolota. Ani maa wanti gositti mu? Waa'ee nama addisuu xiqqaa tokko maayikiroo sekontii taa'eetti yaadee dhiphata jettee. Ukkoon dhiphata
bareera dhugaa keerlatidha dargeera. Kana geessu. Namni itti nambooftiisu nan dhaabbisu. Naagaleera mi'anu. Yoo dhabeefi hamma ta'e bareeditti kolfee yookaan sitti gammachiisa. Kanuma. Ana fiirota qodaade balee nanii. Isa warra qaqqaramanii giddee waldaa ta'anii ibsatan galaanaa haasawaa ra'iisiin jedheera lafa sadii rafiisi. Isas maal godhan dhagaa'ee kanas waldaan gorsitee maal ta'anii dhiisee amma tokko kaffale. Ani giddee waldaa nyaachaa jira miti. Waldaatti addunyaa kanatti ol kaasee golte. Birrii kudha namni narraa itti seenatti dabalatee hin jiru. Isa sirruma. Isa sirruma. Laqamte kaman international agarikaal kan jedhaman. Kan akka Dawudee namarraa baay'ee kan akka Habsii baay'ee namoota baay'ee ni haasaa malee. Duuba keessatti dhiira dubartii. Kun immoo sagaleen keenya tura gaabaa. Garuu waan tokko sitti malee. Ani sobaanuu yoon si addeesse Kiristoos abbaan kootuu nan dhiisu. Sobaan sin addeessu. Amma walaqaa obarkaa qabdu kan abdattee dhufni. Waraqaa kam? Isa karri. Maal yoo nama sodaatte malee yoo waaqa sodaatte malee kun nama ganuu hin dandeessa waan baay'ee jetteetu jettee ta'ee. Ilaalee wasitti gosittimu amma waan itti gaafachaa jiru yaadee dhufta mul'atu. Isa waa'ee waraqaa iyyuu addisu. Ni meeqayyuun bada miti 36 miliyoonni meeqayyuun meen bada. Gooftaa Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos mafuura kana waaqayyoodha. Waan itti gaafatu naa gabtaati. Maala naasaa kana jaalu fi keetuun barbaadu jette anatti afaan Oromoo naasaa anatti immoo deebitee garagalchii ta'a. Anatoon dhiisuu barbaadeen birrii namaa keessaa akkasii amma kana. Kan itti yaadu kan biraa akkasitti yaadu kun karaa kootiin uumame baay'ee. Maatoo miidiyaa dura laalte miti warra du'aaf ilaaluu deemne waan matu. Argitanii gabbaloota koo kun akkasittiin obboleettiin keenya nyaatamte jechuudha. Biyyuma keessa teesseetu birri namaatu ishii bira jira ture. Birri namaaf fuute kennitee nyaatamte jechuudha. Biyyuma keessatti sin fuudha yeenii nagaa waaqayyoo alaa fi bakka jirtanitti isiniif ammasuma gaa'ilan qabu jedheet gaa'ilaaf illee jiru mucaa wayiis akkasuma beeruutii itti miidhallee isaan illeen mucaa isaa odii akka saasofsiisaa ture ejjetuma kamii qaba jedhanii bakka isaa wallaallime ani poolisoota iyyuu qopheeffadhee gaafsana waldaan sana tapaabbaranii waaman isaan maddeebi'ee keessaa tokkome ta'ee hin beeku ishiyyuu jedheeni inaafi waan isaan beeku anummoo poolisii hunduma waaqayyoo isirratti yommuu tajaajilu fedhu foonii gabaabsamman danda'etti bakka lana mucayyoo tajaajila isaa beektu ishiin akkuma koo biyya harabaatii galtee lakkisaanumaa sitti naaggafa jedhamti tokkotti gara bishooftummaa hoteelii sanatti tokkommoo yaa hamboodhumatti jechaadha. Waa'ee ati manaa isaan beektee na gaafattanii irratti ani hin beeku dhugaa ani waan hin beekuun kun isaan beekuun akkanatti isinitti mamalee akka isa baanaa fedha foonii guyyaa lama kana raawwatte hin beektu maal jettanii barsiisaa turtanii otuma nanillee jennaanan akkanatti wayii taanaanii ani na beektaana amini naan jennaana. Innaagaa akkasittiin obboleessi keenya akkas gudii godhe jechuudha.